Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a haala Facebook keessan icciitii itti dhokfattan ilaalaa jechuudha. Icciitii sunis maali kan jettan barnaamijii tokko tokko fakkeenyaaf waan adda addaa jira. Barnaamijii tokko tokko imeelii Facebookaatiin walitti hidhamanii kan dalagantu jira jechuudha. Ka hedduu jira fakkeenyaaf TikTok haala adda addaa jira, barnaamija hedduu jira waan ta'eef barnaamijoota san immoo dhokfachuudhaaf akka icciitiin kun nu jalaa hin baane jechuudha. Of godhannee irraa of eeguudhaaf ilaallaa jechuudha. Jalqaba amma feesbuuka keessan keessa seentu jechuudha. Feesbuuka keessan keessa erga seentanii booda sarara sadan kana tuqxu jechuudha. Sarara sadan asii kana tuqxu achii booda erga haala kanaa isinii bahee setting and privacy kana keessa seentu jechuudha. Erga irratti tuqxanii achii booda settings bakka jedhu kanarra kilik gootu jechuudha. Aga oli buttanii amma oli buttanii fakkeenyaaf of Facebook activity bakka jedhu kanarratti dhooftu jechuudha. Bakka isa kanarratti dhooftu. Erga haala kanaan isiniif bahee booda wantoota ani Facebookaan wal qabsiisee dalasiisu hundi asitti bahaa jechuudha. Kunoo haala amma argaa jirtan kanaan asirratti nuuf bahaa jechuudha. Haala hedduudha. Kan ammoo akkamitti ofirraa cufnaa kan jedhu ilaallaa. More option kan jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Tuqaa sadan kana kan qabu. Achii booda manage feature activity bakka jedhu kanarra tuqxu jechuudha. Bakka mallattoo settingii kana achii booda manage feature activity bakka jedhu kana tuqxu jechuudha. Sigali kana tuqxu. Haala kanaan erga isiniif bahee booda haala kanaan mallattoo ishii tana akka ooniirra turtee of gootanii jechuudha. Erga haala kanaan isiniif bahee of gootanii jechuudha. Amma hin jiru jechuu bakka kana amma hin jiru gisee asi turaate amma dhokateera jechuudha. Icciitii keenya dhokfanneerra jechuudha. Kanaan namni shawwadamee baay'ee hasaaraa ture jechuudha. Ammas itti deebisuudhaan clear story bakka jedhu kana irratti kilik gootu. Clear story kan ammas irratti tuqxu. Haala kanaan qulqulleeffattaniirtanii jechuudha. Barumsa keenya irraa xumurreerra. Viidiyoon tuni yoo isinitti tolte laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Akkasumas barumsa dabalataadhitiif chaanaalii keenya saabskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jennaa. Hanga walitti deebinutti nagaatti.